akkasiin harka keessaniin tolchitanii maasaajii yeroo akkas maasaajii gootan yeroo gabaabaa keessatti fuulli keessan ismuuzii biwuutii ta'a jechuudha. Lallaafu baay'ee tokko lallaafaa fuulli keessan jechuudha. Haala ajaa'ibaatiin akka fuulli keessan ispeeshaal keessumaa namoonni nyaata ejjettan, namoonni fuulli keessan gugurraacha qabu, akkasumallee namoonni fuulli keessan jajjabaataa ta'e haala kanaan yeroo fayyadamtan waan gabaabaa saayitii gabaabaa keessatti riizaaltii yookiin immoo bu'aa bareedaa irraa argachuu ni dandeessu jechuudha. Na wajjiniin ta'a yeroo hundumaa nafaan fayyadamaa riizaaltii bareedaa irraa argattu. Hayyeen ashamaa harka fuunee jaallatamtoota, kabajamtoota akkasumas hordoftoota maatii chaayinaal Abeeloo nagaan araarri jaalalli waaqayyoo lafaaf bakka jirtan isiniif haa baay'atu. Akkasumallee obboloota amantaa biraa taatan nagaan lafa jirtanitti isiniif haa ta'u isiniin jechuun barbaada. Egaa akkuma beekamu jechuudha guyyaa har'aa kana kireemii ajaa'ibaa mana keenya keessatti diskaawuntii gatii salphaatiin hojjetannee fuula keenya bugurii adda addaa finniisa akkasumallee namoonni nyaata ejjettan fuulli keenyi akkuma beekamu akkuma nuti nyaata garaan keenya nyaata barbaadu fuulli keenyillee yeroo gara yerootti jechuudha moisturaayizingii barbaada jechuudha. Yoo nuti of gannee fuulli keenyillee shamdaddaa shankartattaa ta'aa deema, finniisnillee nutti ba'aa adeema, akkasumallee immoo wantoota gugurraatti xixiqqaata ta'anillee nutti ba'aa adeemu jechuudha. Saniif jennaan mana keenya keessatti haala salphaa gatii salphaa waanuma garaa keenyatti nyaannu irraati fuula keenyallee torbanitti si'a takka yookiin immoo torbanitti si'a lama maaskii adda addaa godhachuun dirqama nurraa eegamudha. Egaa akkuma beekamu akka Indiyoota kanaa akka Chaayinaa warreen kukkuni rimideetiin mana keessatti ni beeku waan ta'eef hin fayyadamu nutillee akkasuma akka fayyadamne yeroo irraa gara yerootti fuulli keenya riifireeshii ta'ee akka haaraa adeemuuf kireemii ani ejjetadhee irraa sheer isiniif gochuudhaaf dhufee jira. Egaa hordoftoota kiyya warreen gara mana kootti haaraa taatan laayik godhaa, sheer sabiskiraayib gochuun gara maatii kootti dabalamaa isiniin jechuun barbaada. Warreen na jajjabeessaa turtanis immoo galatoomaa isiniin jira. Egaa kireemii kana manarraa akkamitti akka ani ejjetadhe akkaataa ani irraa hojjetadhellee akka isin nafaana ejjetattanii abdii guddaan qaba jechuudha. Na wajjiniin ta'a deemnee walumaan ejjenna turtii gaarii nafaana taasisa. Egaa gara hojii isaatti yeroo gallu jechuudha waanuma mana keenya keessa jiru waanuma yeroo hundumaa itti fayyadamnu'a. Inni tokkoffaa irratti kan na barbaachisu jechuudha kunoo muuzii firee tokko akkasumallee loomii habbayoo firee waaheta tokko firee tokko jechuudha. Akkasumallee ruuzii jechuudha. Ruuzii maankaa tokko ruuzii kana nan miice ani tosheetii ruuzii kana nan miice jechuudha. Maaliifii owwaara adda addaa keessa waan goruufi ruuzii kana miicee qulqulleesseetiin jira jechuudha. Egaa wantoota anaan na barbaachisa maankaa tokko qofa jechuudha. Ruuziin kun kan ani itti fayyadamu akkasumallee bishaan qulqulluu jechuudha. Egaa amma kallattumaan gara hojii isaatti yeroo gallu jechuudha. Qodaa qulqulluu kan fuula keessanii yeroo hundumaa itti fayyadamtan jechuudha. Ani kanan yeroo hundaa itti fayyadamudha kuni. Egaa kunoo ruuzii koo miicee bareecha dheeraa bishaan isaa irraa calaleetiin jira jechuudha. Xiqqishuu ishiitu singaa xiqqoo ishii xiqqoo ishii jennaan xiqqoo baay'ee xiqqoo kan taate jechuudha. Qulqulluu gochuu qabdu miicanii. Egaa akkasuma erga miicaniiti bishaan qulqulluu ta'e ho'aa bishaan kuni itti naqaa. Okay, erga bishaan itti naqadhee erga bishaan itti naqannee daqiiqaa 10 akkasii qabbanarra keenya yookiin immoo abiddarra keenya haala kanaan bulcheessina. Hamma bulchaatutti illee anuma wajjiniin ta'a turtiin keessan na wajjinaan kanaan tolchitanii bulcheessuu hanga inni diqiqqi jedhutti tolchitanii haala kanaan bulcheessitu. Haga inni amma naa bushaatee jira haga inni qabbanaa'utti na wajjiniin ta'a. Egaa amma ruuziin kiyya kunoo haala kanaan bushaateetiin jira jechuudha. Akkasumas immoo muuzii kiyya immoo walakkaa isaan fudhadhee muuzii walakkaa kanaan irraa fudhadhee egaa loomiin illee kan naga'u walakkaa bichaadha. Kunoo kana bichaatu na barbaachisa. Egaa amma kunoo meeshaan ittiin daakkadhu yookiin immoo kan laaxatu jira jechuudha. Kallattumaan ruuzii kiyya as naqadha. Wajjiniin ta'a. Yani xiqqishuu isheetu isin ga'a jechuudha. Ruuzii xiqqishuu isheetu isin ga'a. Yani baay'ee isin barbaada. Ruuzii kiyya erga as naqadheeti muuzii koollee itti godhadha jechuudha.
Muuziis walakkumatu singa'an amma baay'ee hanuma har'aa waanan barbaaduuf muuzii kiyyaa immoo loomii kiyyatti cuunfadhaa jechuudha. Loomii walakkaa isaatu naga'ana. Walakkaa bichaan isin ga'a. Garmalee isin baay'isiina, garmalee isin xinneessiina. Ani kanumatu naga'a jechuudha. Egaa walumaan kalaaxatti daagnee walitti deebina. Amma kunoo haala kanaan hin daagna jechuudha. Wajjumaan daagnee ilaalla. Kalaaxa barbaaddanitti daakuu diqiqqi gootanii daakuu ni dandeessu jechuudha. Ani haala kanaan hin daaka yeroo hundumaa akkasitti natti tola. Akka kireemii ajaa'ibaa ta'ee sinii ba'a jechuudha yeroo haala kanaan daaktanii. Amma jechuudha kunoo daakadheetiin dhufeetiin jira. Kunoo qodaa bareedduu qulqulluu qopheeffadheen jira. Qodaa duwwaa bareechadheen jechuudha. Kallattumaan kireemii keenya fuunee as naqanna. Kireemii ajaa'ibaa naa ta'ee jira jechuudha. Kireemii bareeda sharp kireemii. Kireemiin kiyya kun akkasittiin naa bareeddee jirti jechuudha. Ajaa'iba. Itti fayyadamasaa yookiin itti xaqamaamasaa waliin ilaalla. Na wajjiniin ta'a. Egaa hordoftoota kiyyaa kunoo deebi'eetiin dhufeetiin jira jechuudha. Amma kunoo fuula kiyya dhiqadheetiin dhufee jira. Fuula keessan saabunaa'aan dhiqxanii erga qulqulleessitaniitiin jechuudha. Erga dhiqattanii qulqulleessitaniitiin fooxaa qulqulluu fooxaa kunoo qulqulluu kan fuula keessanii yeroo hundumaa kan fuula qofa ani fooxaa kana kan fuula koo qofa itti fayyadama. Egaa fuula keessan erga akkasittiin qulqulleessitanii xaragdanii bareechitaniiti waan aararra waan adda addaarra ooltanii ittumaan hin dibatina. Erga fuula keessan haala kanaan xaragdanii bareechitaniiti jechuudha. Kireemii keessan fayyadamtu jechuudha. Amma gaa ani kireemii kiyyaa fayyadamee isin argisiisa. Kireemiin koo kunoo kana fakkaata. Kana akkasitti ismuuzii kireemii baay'ee ismuuzii ta'e akkasumas jijjiirama guddaa qabu jechuudha. Egaa dibadhee walumaan ilaalla jechuudha. Akka ittiin ismuuzii godhu fuula namu. Akkasittiin dibattanii jechuudha. Furshaa'anis dibachuu ni dandeessu. Ani garuu furshaan barbaadu. Yeroo hundumaa fuula kiyyaa maaskii yeroo dibadhu harka kootiin natti tola jechuudha. Harka kiyyaatiin yoomii ofitti dibe irra natti tola jechuudha. As nyaara keessanillee nyaara jarallee namoonni ijji jalli isin gugurraachoo as jalallee jechuudha. Haala kanaan yeroo dibdan immoo maasaajii godha. Haala kanaan xiqqoo maasaajii. Harka keessan furshaarra harka keessantu bareeda. Haala kanaan erga tolchitanii maasaajii barbaachisaa waan ta'eef dhugaa waaqaatii jijjiirama guddaarraa argattu jechuudha. Fuulli keessan akka ittiin namatti tolu akka ittiin laslaasaa ta'ee dassi nama jedhu jechuudha. Yeroo fuula keessan deebistanii dhiqattan
fuulli keessan baay'ee tokko kireemii ismuuzii ta'ee wantoonni irraa gugurraacha wantoonni shifaashfee akkasumas sharkab je'ee fuulli goggogaa ta'ellee yeroo gabaabaa keessatti jechuudha. Haala kanaan itti fayyadamuu dandeessu. Wanti kun wanta gatii takka illee isin baasisu hin jiru. Wantuma mana arabaa keessa jiru jechuudha. Baay'een keessan hatta otoo biyya keessa jiraanne illee wanti kun waan biyya keenya keessa illee jiru jechuudha. Mana arabaa qofa otoo hin taane biyya keenya keessa illee akka jiru jechuudha. Eessatti illee itti fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Akkasumas namoonni fuulli keessan shuntuuraa ta'e haala kanaan itti fayyadamtanii akkasittiin fuula keessanitti dibdanii jechuudha. Saa'itii walakkaa booda walitti deebina. Saa'itii walakkaa yookiin daqiiqaa 30. Daqiiqaa 30 qofa ofirra kaa'anii daqiiqaa 30 booda immoo walitti deebinee walumaan ilaalla riizaaltii isaallee. Amma kunoo dhiqadhee dhufeetiin jira jechuudha. Daqiiqaa 30 booda bishaan giddu galeessaa qorraas miti ho'aas miti itti miicee dhufeetiin jira jechuudha. Haala kanaan fuula namaa akka inni xirritti go'ee xirritti baqa xirritti argitanii akka ajaa'ibaa kanatti xirritti godha jechuudha. Egaa akkuma sila isinitti yeroo jalqabaa sana ammallee fuula keessan fooxaa qulqulluutiin ergaa akkas gootanii booda jechuudha. Kireemiin mana keessaa yeroo hundumaa waan barbaadan itti fayyadamuu dandeessu. Ani kunoo kanattan fayyadama jechuudha. Yeroo hundumaa kan irra caalaa anatti tolu alooveraadha. Alooveraan baay'ee tokko fuula namaa lallaaffisu baay'ee tokko namatti tola. Ani kanan fayyadamu alooveraa jechuudha. So akka itti fayyadamtan sinillee waan manaa qabdan itti fayyadamuu dandeessu. Xinnoo ishee jechuudha. Baay'ee miti yoo haguma kana harka keessanitti akkas gootanii akkasittiin galgala akkasittiin rafuu ni dandeessu jechuudha. Yeroo hundumaa fuula keessaa yoo haala kanaan kunuunsattan wanta tokkollee isinirra ga'uu hin danda'u jechuudha. Fuulli keessan xalaa'uu hin danda'u, wanta tokkollee ta'uu hin danda'u. Haala kanaan baay'ee tokko namatti tola jechuudha. Akka itti fayyadamtan isiniin jedha. Haala kanaa yeroo hundaa mana keessan keessatti ejjetattanii itti fayyadamuu ni dandeessu. Harka keessan, luka keessan, bakka jilba harkaa iddoo gurraacha'u waan akkasii itti fayyadamuu maaskii kana ni dandeessu. Warri viidiyoon koo isinitti tole immoo laayik godhaa, sheer, sabiskiraayib godhaa. Hanga turtii biraa walitti deebinutti turtii gaarii isiniif haa ta'u isiniin jechuu barbaada. Lafa nagaa turaa, isin jaaladha, isin kabaja.